Akkatti ba'ani malee akkatti galani rabbiin harka jira. Waan hundumaafuu inni gaariidha. Lafa isin jirtanitti sinaa tiksu. Ashamaa harka fuune akkam jirtuu nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaal alamtuuf nagaa keessanii ani nagaa kootti galata waaqayyoo baga nagaa qabaattanii lafa isin jirtanitti rabbiin nagaa siniif haa baay'isu. Ammallee tole nagaa kootti aansuudhaan asumaan laayikii gochuun dagatinaa subscribe godhaa maatii naaf taasisaniin jedhaa. Viidiyoo tokko siniif qabadhee dhufe innis maali jechuun keessaniin ol akkuma suuraa irratti argitan kana buleettii keenya tokko gara imala ishii gara Dubaayii godhattee hojjechaa kan turte waggaa baay'eedhaa fi egaa carraan ilma namaa kun baay'ee ulfaataadha. Namni kun har'aa keenya beenna malee boruu keenya waan taanus hin beennu waan nu mudatus hin beennu garuu immoo waan hundumaafuu rabbi sinaa eegu sinaa tiksu innumti bichaa sinaa eegu siniin jedha. Mucattiin tuni otoo ishiin hin beekin madaam ishii tikkeetta kuttee fi gara biyyaa imalsiisuudhaaf ishiin karoora hin qabdu galuudhaaf yookaan immoo gizee galuudhaaf hin murteeffanne waan ta'eef qullaa ishii akkuma ishiin hojjechaa jirtutti amma hin deemta ina bararta jetteeni. Boru deemta gaafa ishiin jettuun ishiin naasurraan kan kaate akkamittiin deematte viidiyoo waraabachaa turte akkamittan deema ishiin jennaan ilma ishii wajjiniin hin deemtadhanii mucattii tana darraranii achii booda mucattiin tuni kaatee waarratteetu fooqirraan naasuudhaan otoo deemaa jirtu fooqirraa kuftee mormi ishee jala garagaree mormi ishii gaafa jala garagaru gara biyyaa imalte waan ta'eef mana yaalaa gaafa geessan egaa haramni garaa siif hin naaftu araba jechaan seexana barisaan seexana keessa rachaadha keessattuu ijoollee keenya Oromoo kan ijoollee barbaade haa ta'u afaan barbaade haa dubbatu Itoophiyaa keenya kanatti gara jabeettidha biyyoota kaanitti illee homaa hin jedhani Itoophiyaa keenya kana akkuma bineensatti ilaalu jechaadha. Mucattiin kun akkasitti mana yaalaa gaafa geessan homtuu qaamni kee fayyaadha homaa rakkoon hin jirodhaan hin ishii koo gara biyyaa gara boolee geessitee waarratteetu assaaffarsiiste gaafa biyya geessu obbolaa ishiitti daawwalattee obbolaa ishii Finfinneetti gaafa dhufu achii booda gara mana yaalaa gaafa geessan mana yaalaa keessatti egaa irra tureera waan ta'eef miidhamni irra ture morma ishiiti waan ta'eef lubbuun obboleettii kanaa dabartee gara fuula rabbii deemtee jirti jechaadha. Naasuudhumarraan kan ka'e jechaadha mucattiin kun kan kufte waan hojjetattetti waan godhattetti otoo guyyaa takka ittiin boqotin biyya arabaa kana keessa waan baay'eetu jira boqonnaa namaaf hin kennan isaan yeroo hirriibatu si hin kennan rakkina baay'eetu jira dhugaa ani yeroo baay'ee yeroon akkasitti ilaalu shamarran keenya biyya arabaa keessatti eenyumaa haa ta'u otoo hin boqotin dararamanii otoo qabeenya isaanitti waan hojjetan kanatti uffa jedhanii haaran galfatanii gaafa lubbuun isaanii akkasitti hin tase dabartu baay'ee keessi koo nagadda jechaadha. In hojjetanii hin dafqan malee ittiin boqotanii baay'ee isaanii maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Waan rabbiin godhe rabbiin hin komatamu maaliif akkas goote jedhamees rabbiin hin komatamu. Waan inni godhe shoodhaniituma fudhachuudha malee wanti tokko wanti biraa wanti godhanis waan ta'us hin jiru ture. Yaa kan maal godhu miti duuti immoo qaxaroos hin qabdu guyyaas qabdee gara namaan dhuftu otoo guyyaa qabattee gara namaa dhufti ta'e hin qophaa'anii eegu guyyaa kanan deema lafa kanarraadhanii waarratanii waan nama barbaachisu galaa ofii guduunfataniitu qophaa'anii eegu garuu akkas miti duuti karaa tasaa kallattii namni hin beekneef karaa ittiin yaannetu gara namaa dhuftee kichuu tana fudhatti maal godhu miti maatii ishiitiif jajjabina haa kennu hiriyoota fi firoota ishii hundumaaf jajjabina haa kennu. Egaa biyyi lafaa kun akkana siniin jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kooti garuu amma lafa kanarra jiraannutti guyyaa lafa kanarraa deemnu hin beeknu waan ta'eef yaada garaa keenya jijjiirrachaa namatti qabamuu dhiifnee akkasuma immoo bakka ishee waa badaa tokko obboleettii keenya irratti yaaduu dhiisnee jecha badaa tokko namaan jechuu dhiisnee yeroo hundumayyuu bakka garaa dhiifamaa qabaachuudha. Garaa dhiifamaa gaafa qabaanne waamicha keenya waan hin beekne fochaadha. Garaa dhiifamaa obboleettii
obboleettii keetti dhiisuu si barbaachisa. Carraan obboleettii kanaa kun akkas taateetu karaatti haftee baatee maatii ishee biraa baatee waggaa baay'ee dalagattee garuu biyya ishiitti deebitee hin galtuyyuu immoo haadhaaf abbaa ishii maatii ishii hunda hin argine amma tokko obbolaa lamaan argiteetti isaanuu argite iyyuu ijaan argite malee keessi ishii baqa waan haadhaaf abbaa jechuun waggaa meeqa dhoobotanii keessa isaanii yaadanii har'a garuu akkasittiin du'a ishii gaafa dhaga'an baay'ee tokko nama gaddisiisa jechaadha. Gadda onnee namaa cabsuu fi baay'ee baqa waan balaa akkanaa du'a akkanaa sinaa oolfatu. Kuma maatii keessan biraa nagaatti baatan maatii keessanitti nagaadhaan sinaa gashu rabbiin keessan akkuma amantii keessanitti du'aa'ii ofiif godhaayi. Isiniin jechuun barbaada hordoftoota chaanaalii kooti. Egaa namni gaafa tokko karoorsa hojjetatee of jijjiiree maal jechuudha fi inni itti guutu immoo Rabbidha. Inni yoo keessa hin jiraanne baqa akkas ta'a isiniin jechuu barbaada. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif illee hedduu takka galatoomaa. Rabbi lafa isin jirtanitti sinaa eeguu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Yeroo keessan kennitanii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Share gochuu hin dagatinaa, subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatiin haa ta'uu keessan immoo hedduu takka galatoomaa. Rabbiin lafa isin jirtanitti sinaa eeguu, sinaa tiksu, amtuu isin hin argini. Waaqayyo harka jinnootaa kanatti harka jara kanaatti dabarsee isin hin kennin. Rabbii dhumti keessan inni itti bo'attan harkuma namaa kanatti dabarsee isin hin kennin isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa. Maaliif gara jabeettidha jarittii waan ta'eef nama nyaatti karaatti nama hambeefti haadhaaf abbaa malee nama hanqifti. Tun amma sababa tokko malee jechaadha laal naasuudhumarraan kan ka'edha kan lubbuu ishee baate kuftee. Kanaaf isinillee akkasittiin balaa akkasii sinaa oolchuu jechuun barbaada. Yeroo keessan kennitanii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Hordoftoota chaanaalii kootii jechuun barbaada. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Amma viidiyoo biraa tolatti deebinutti chaaw chaaw baay'ee isiniin jedhe.